وما ربيت اللي فانا وتلومت يوسف اللي كله قد يسافر جرا قد يسافر يوسف إن جوله برد يبدأ تهدوسا رغبات مملة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربيت اللي نجي جرا جرتو كبيم تو تافي ورتو تم ورتو كم نجا قبل فيارا جرا قالت ربيسني جرا هذا ما مالك بتير في كم كيس أوان نور وانا ركبت في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربيت اللي نجي جرا جرتو كبيم تو تافي ورتو تم ورتو كم نجا قبل فيارا جرا قالت ربيسني جرا هذا ما مالك بتير في كم كيس أوان نور وانا ركبت في وانا ما جاي بولا وما ربيت اللي فانا وتلومت ويا دين قد جيورا ما يرم تاني نبرة جبتو قد يسافر لا وانا نقولتو وانا سين في من دون نبرة اللي تترى مجابرة قد يسافر مجال نبرة تسافر أكاسي والله أنا ما جاي مجال برتاي وانت كنا قبل كافي وقام مجال كنا بايت فوق الريتوري وشوف اللي وان كان ده بس مدندني ما عرفت هندي شوف نيجي شوف كشوفنا لكن قوي شوفنا لكن بداية تقولين يجوا إنسان اللي قام ماتي جاتي والله هاي جاي بيجا سعادة اللي هاي دري اللي مالك أفر راسني مالك أجر بتجرا مالك نكون إنسان مكباسا جرا نقول ستباس جرا نيدان ديم بتيجي جرا مالك نكون إنسان رابو مالك إنسان في يده هنجرو أنا ما خيار إنسان تكرار بكون دانو شوفني جرا جرا ميتي يا دمار جرا كرا يورب بنوج فمن نمنوج كيفان يقولوا تكله هنجرو أنشو فن اللي كمان اللي ما ودنا سوداء تكله هنجرو أنت نسوداء سوداء هنجرو ما في وانا كم يوجد كبرتي نبأ سوان جري تقول كان متيادي دلني وانت نبأ سوى جري دلني تقول لني ما في ديك كان عند روبار بتيجي جري كان دلني وانت كان غوري كم لوبو جري جل كبوان داسينه سودان عند روبات نجيب تقول جري كأو مولو إما أنكم جري ما وان جري وان دلني ما هنگا تيو في لوبو كيله تكين ملا سودان جري ديسه في جرا وانت إن روبات روبان أحد بس هنجرو Gadi sebi gara mana kalci cara ada Yusuf ini nama berarti di fitri wanda kana korat abak hidu de mejra ini lah kan jadi suti gile hebi ko bode jolo na beri Yusuf le rote tum deret fakala mi de mejra mi wada daga mulle fidi mo mi de mutiwa ya de sama kira de mi de kana fi ini sini faya ko mi sa ko mi de mi de me ko angara rumah de ko Mujang rumah gamat mana ya lah, ya berusaha mana kaya ada dia masih ada yang bukan bang, itu dia itu. Karena Islam bakit dan kalau di sana malah ada mungkin orang pun bisa nampak ya, ada bisa berada di desa nampak itu, ada pun bisa nampak kesilat, waligan lagi pun dulu ada mikir. Karena kan biasanya hanya anda ada betis henum dengan orang di sana, jadi saya musa ni dah kaya. Ugawan karena apa saya dia pun berkawan saya sudah akan kerja tak dijadi. Hingga sedar kau ni dan juga karena dia sudah itu. Karena mu nanti kau deh kau nanti anu dia auto kau ni itu. Malah dia kau deh sudah ni, tapi mau kat isi itu dia. Sudah ni. Sudah dia kan kat isi suanta ni. Ilmu nama mu hangga yomi tanya felanya tu mana dia tu bicara tu jira mi dah mujira. Jika butuh jera, mana di sebelah dia mah, baru nama di sebelah dia mau orang baru kutu jera ni mira mau jera, karena ini dah jeranya saran mira ini, jadi tiga kali sejura. Nak semua Rahman waktu kutu kesah nah himte dia, aku makan sini mesti nah himte dia jura, onji sini nah himte si, hagan nama saya itu jura. Karena apa? Pan dalam jasa angga kampagan serut ada bahasa nah himte dia sini. Tahu sekarang mau tu anak-anak lek kapan nonton nasi sudah Yesus, wanita ni naga di sudah jadi. Sekarang mau tu so macam sama ni ada dalam bahasa ini. Jero kamu baru di naga di Yesus. Malufi kamu mulai macam sudah angkat dia mungkin semua. Kaya mana sahaja jadi satu dia macam dia. Yang jelasnya dia beritahu orang-orang jeruan jadi nonton nasi sudah Yesus. Anak sila cara dia macam bayi baru kita ni tiap
amma dachee naan mana garuu kanallee ollarraallee waan tokko mala keenyatti bitaa jira kubaan qabu. Ani carraan kan hundaan jedhee yaanne karaan ijaan dhufe. So ta'ullee waan jiruun booriftaan durallee arguudhaaf eegga waan ta'eef carraa ta'ee yoo akka isaa kan qabu ta'e dhaamsanis ni gaafadhu. Mucaa miidhamee mana yaalaa ciisaa jiru kan dhukkubsataa jiru. Kacarraa ta'ee waan biraa qabu ta'e jechuudhaaf hin baana. Yoo mucaa kana biraa kan qabamu ta'e mucaa kana akka karama isaaniitiin yoo ta'e gara isaaniitti waan tokko walii galtanii egaa Oromoodhaa kan akka miidhamne mana yaalaa irraa ta'uu jireenya isaatti akka deebi'u godhuudha qabdan wanta isin guddaadhaan machuun ta'e waan kanaadha. Inni lammataa immoo jechuudha. Yusuf illee immoo akka yaalamuuf silaliin daa'ima yaadumaan gama biratti miidhame kan inni garagaara jedhetti yaada qabaachuun ture yookaan irraa kan inni qabamu ta'e jechuudha. Sallee akka yaalamuuf dhaamsa godhanii jechuudhaan barbaada. Maaliif ergaa waan darbe gaabbii fi maaliin baaduu bajaanii inni miidhamuu isaa wallaahi hedduu na gaabbisiisa. Haa ta'u malee waan jalqaba fedhee godhe tokkotti irraa guddaa gaabba jedhee waan hin beekneef amma waan dubbadhu uffanni fi dubbadhu dandeenye jira waan ta'eef. So inni illee yaalamuu qaba. Inni sun kan qabamu ta'ee akka waan kana quba qabaatanii fi kan gaarii keessan dhufe jechuudha. Hagarallee karaa hundatti dhufee na eegutti jira. Saadallee jechuudha. Nijiyyoon asiin naa walii galtee naa wajji waan hunda fixxee gabbaatillee akka eegumsa akkanatti nama natti biteera kan dhagaa jiru. Silaa kun hundi maaliif ta'e waan jedhu tokko na dhibee jechuudha. Jalqaba irraa kan ka'e mucaa kana godhan amma mootummaa irraa kan ga'e agamiidhaan isaan dargaggeessu kana akkanatti dhiisanii. Booda irratti waan kana ga'an miidhamullee karaa irratti bittaa mallaqaa wal isaaf kennamee diinaaf alagaa wallaatu taatee waan jedhu sun hedduu nama gaddisiisa waan ta'eef. So waan kana isaan kun maali yaadanii waan kana yoo jalqaba fidhatan maal go'a waan jedhu takka. Kanaaf yeroo akka qabamu ta'ellee gurra isinaa guutuu dhaggeeffadhaa jechuutiin barbaade ulfaadhaa galatoomaa hordoftoonni koo. Waan jiruun gooftaa walumaa bira jira hordofaa na baana bu'aa hundaa'uun isin jiraati. Haga dhumma jireenya keenyatti faana turaa isin jira. Sagantaa kan jenne sagantaa miti wanti qabanna jedhu kun wal waraansa waan ta'eef. Waraansa sagantaa qabu jechuudha. Bakka itti waliin geenyu kana waan hin beekneef mul'ata kennu waan nuuf galaa hin jirre jechuudha. Kanaaf karaa hundi bitamee jira waan ta'eef ulfaadhaa galatoomaa na dhaggeeffataniif hin jiraati. Keessammoo wanti isinitti dhaamadhu waa'ee Kaalidii kana akka bakka sanitti hin hafne hadaraa isin jedhee isin biraa deemu jira. Kifiyyaa mana yaalaa inni irraa kafalee baasu hin jiru. Ammallee manni jalqabatti galaa ture mana Yuusufi jiraachaa ture. Gaafa Kaalidii immoo bahee mana Yuusufitti gale maaltu irratti raawwatama wanti jedhullee hedduu na yaaddeessu jira jechuudha. Maaliif egaa hojii jiraata waan ta'eef Yuusufillee hanga kana miidhamee Kaalidis hanga sana miidhamee yoo deebi'ee miidhamaa lamaa wal ga'ee maal walitti yaada wanti jedhu waan nama yaachisudha. So kanallee mala barbaadaan ture. Sa'aadan jira amallee baksa waan jedhuuf mucaa kanarratti maal raawwatee wanti jedhu baay'ee nama sana dubbisuutti jira. Kanaaf waan ta'uu isin gara komitti jalnaa kanatti ulfaata galatoomaan dhaggeeffatanii jechuu barbaada. Isa mootu akka itti yaadan jechuu barbaada galatoomaa.